Maaluma ta'a guyyaan maan tokko dhuftee balbal makooratoona leenjiste. Hin danda'amu. Maaliif? Jechi koo egaa asitti mana leenjiiti miti hire? Eega. Asitti eeyyamaatiin leenjisanii asii yeroo achi deemu immoo yakka ta'a. Maal yakka maalii qaba kun? Jechi koo naannoo kee irratti si leenjisuurra as mana leenjiitti dhuftee leenjitaa miti. Isuma kana immoo galtee piraaktisii yoo goote sii galaan. Kanaan duraan akkasitti nama madeesse akkasitti na caccabseen ajjeesuuf yoo jedhu. Ija keessaniin argitanii madaaku dhibamuu kun argitanii akkasitti abdiin kiyya akkasiin godhu jettaniiti ragaa baatanii laalaatii amanaan mallee. Garuu si rakkisee ijoollee durbaa rakkisu natti hin tolu garuu maalan rakkadhee man si rakkise dhiifama guddaa dhugaa rakkisee. Rakkoon qabu maal gargaaruun kanuma jiru mi? Guyyaa tokko garuu siin kiisa rakkinan qaba. Lakkisa. Dhugaan olmaa bilisee kanadha jedhee kana hin deebisuun qabu. Namni jireenya koo keessatti galateeffadhu si taasisee biloodha. Maanni abdi? Finfinneetti deebi'aan jira akkanaan ijjan. Baay'ee nama dhibdati. Akkamittiin abdii naanna dhoksitee hamma deemuu fedhan jedha naan jetta. Waan dhumaaf galatu. Wali wajjin taane jaalalli fiinine firisatu nargine deebine facaane. Taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne hire kenya taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne. Yonan deeman anjattiin deemiin siin hin jedhaan. Kanadhaa kabajee tanaaf qabdu. Dursitee deemuuf hin jedhattee natti himtu. Si waan tokko iyyuu fakkaachuu dhiisuu danda'a. Ani garuu amma akkam miidhamu natu beeka. Galatoomii abdii. Urjii amma taa'iti nagaas taatu wal dhaamannaa taa'e dura.
Nagaanatti dhaamuufidha kanatti na waamte. Kanaafi kottu kan naan jette. Sitti mataa egaa. Tasgabbaa'ee taa'e. Urjii dursa hin aarin tasgabbaa'ee xiqqoo. Amalli kee akka durii miti jijjiiramaa jira. Kanaaf amala kee isa durii san sii wayya. Urjii. Yoo naan loltallee xiqqeessii naan loli. Yoo aartallee xiqqeessii hin miidhamta. Urjii. Amma deemuu kun dura banitiin alaalmee uffata cheeknaa godhe. Sila deemuuf qopheeffattee kaa'atteemni. Ilaallatteen kaa'anni. Maybe wanti dagaddoo jiraata na laal jedheeti. Akkas taanaan natti hin tolu deemuufanis. Yoo ati naan laali. Maal gochuufin si ilaala? Utuu natti hin deemuuf turteemni. Kunoo si fuuldura jiraa miyoo laalte maa rakkoo? Bani ilaal. Ofii makkee ilaaltee naqatteemni sila. Wani dagadde jiraachuu danda'a laala. Urji. Maal? Maal abdi kun? Waan gammaa dubbatee isa fiddaa. Aarii keessa isa fiddaa. Kan eenyuutidha? Kan keeti gabrudha. Kan eenyutu gabra? Kana booda mana barnootaattis ta'ee iddoo kamittuu akkati yaaddoftu hin barbaadu. Akka barbaaddetti uffatte akka barbaaddetti akka sirraa bareedu barbaada. Kun hawwii kooti. Fedhii kootis. Kanaaf yeroodhaaf eegas dhufee si argee jedhee ishii kana sii fide. Engaddanaa bitteemni kana. Kun maal rakkoo qabu? Lammaffaa immoo uffata amma kana ani maaliin godha? Nan gurgura moo? Hin baay'anne urji. Sitti xiqqaata malee sitti hin baay'anne kun. Kanaaf maal goota waan naan lolaa turte sanii si fiddaa. Amma Abdii dhugaan sirraa kennaatu hin taane ati yoo anaaf kennaadha. Ani sirraa kennaan barbaadu. Galatoomii akkasinaan jechuu keetiif. Naguma akkam maal si gargaaru? Dhimma koo maalirra naan geessani? Kanaan dura dhufee sin gaafadhee ture abdiin mirgi wabii eegamee fi gadhiifamee jira naan jettanii turtani. Silaallee abdiin gadhiifamuu hin qabu ture. Isinis yakkana irratti hojjetaa beektu. Amma immoo akka odeeffannoo qabutti urjii faana bashannanaa akka jiru dhaga'eera. Amma tokko tokko isaa fudhatu nutti agarsiisi. Akka sirraa bareedu ilaaluu barbaada. Kana hundamu Ka'e hunda isaa'ee. boriyyuu uffadheen bituudhaan. Jalqabe amma. Ammoo jalqabde yeroodhaaf bitu. Bakka deemnu qabna amma. Eessamuu deemna? Uffata sirraa bareedu uffattee bakka deemnu filanna. Lafi uffadhu kottu. Kan koo garuu umrii kootiin taphate. Jireenya koo na jalaa balleesse. Jiruu koo na jalaa barbadeesse. Hin beektu isaa jiru isinis. Feenet dhimma kee jalqabumarraa kaasee anatu ilaalaa ture. Abdiin gochi yakkaa inni raawwate
ulfaataa ta'uyyuu mirgi wabiisaa akka eeggamuuf seeratu eeyyameef. Namni gocha yakkaa raawwate kamiifuu mirgi seeraa hin eegamaafi jechuudha. Namni gochi yakkaa kamiyyuu raawwate mirga wabiisaa hin eegama jechuu kootii miti. Akka seerri yakkaa biyya keenyaa kaa'utti gochi yakkaa gosa adda addaatu jira. Innis kanneen mirga wabii eegsisanii fi kan hin eegsifnetu jiru. Gochi yakkaa abdiin raawwate mirga wabiisaa ni eegsisa. Amma hoo yoom gara seeratti naa dhiyeessitan isin? Adeemsi abdiin deebi'ee gara seeratti dhiyaatu adeemsa mataasaa danda'e qaba. Innis karaa abbaa alangaa imannaan yeroo irratti dhiyaatu karaa keenya deebi'ee seeratti dhiyaata. Tole taasaa jiru. Abdiin akka dafee seeratti naa dhiyaatuun barbaada. Saajin haa ta'uyyuu immoo akka biyya keenyatti dhugaanii hagas maran ba'aa jedhee abdiin qabu Saajin. Baay'ee nama yaaddessa waan ta'eef hin shakkee wayi dhugaatti jechumatti hafti jedheen sodaadha. Feenet hin shakkin biyya keenya keessatti in turti malee dhugaan abbaa dhugaatiif ni galti. Tole Saajin galatoo nagaan oolche. Tole. Jaba. Maal waraana jiran saddeetee na waamte? Ariifachiistee mana waamte immoo guddaa cimaa jiraa? Maal goote mucaa? Mucaa ishee kam? Mucaa ishee kan beekta boontudha kan bira eenyu bira deemta eenyuma waa gootu. Siin sitti dhuftee moo maal? Maal sitti dhuftee moo? Amma dhiisi ati of sobdaa? Ana jechuus jechuudha miti? Waan goote natti. Maalan godhe waan tokko waan hin godhe hin jiru waan hin godhe tokko hin qaban. Garuu dhimma dorgommichaa itti fakkaata dhimma dorgommichaaf itti tuna dhiphisti. Ganamaa galgalatti dawwalti. Dhiphisti. Isaa jettee akkanatti karaarra na dhaabdee baay'een barbaada. Naaf argamuu dide na baqata. Poolisii barattoota tani madda jettee akkatti dubbatti? Poolisii barattoota? Poolisii barattoota tani madda jettee baay'ee natti dubbatti. Maal seete Jaba? Yeroo darbe guyyaa tokko garuu siin kiisa rakkinaan qaba. Lakkiisa. Maal gootere qarshicha? Maal eessan keessa yeroo darbe ani kaaffeen galinsiin jedhee nyaata lama lee dhaqee hoteela guddaadhaan jenne. Dhibba shan keessaa na dhibban nagayeere? Maali nun baay'ata. Isa kaan immoo waan daawwatiin jira waan baay'ee jiraniidha. Isuma fedhe malee waan biraaf. Tole amma furmaanni maal goota maalin? Anu waan an godhu waaqayyo beeku.
Kunoo isheedha. Amma dhokadheen deema malee birrii 500 lubbuun na taa'arti. Kan hin deemne gadi buuna. Kottu. Kottu daf. Akkam sirraa bareedu urjii. Dhugaa baay'ee sirraa bareedaadha. Baay'ee sirraa bareeda. Hunduma isaarra kanatu bareeda miti. Hundinuu bareeda ture garuu inni kun baay'ee bareeda dhugaa. Beektami? Maaliif akka sessi kenna beektaa garuu? Urjiin koo baqattuu na jalaa taatee manaa baddee maatii fira hin qabnetti uummataan argeettu ofitti qabee akka ilma ofiitti naa tursiisee haadha isiin wal arge. Kanaaf akka yaadannoo ta'uuf sii bitee urjiin koo. Kanaaf. Atis kanaa booda mucaa argee taateetta. Haa ta'u nutti tola. Hundinuu kooti. Kamiinuu ta'e nutti tola. Galatoomii abdi. Galatoomii baay'ee sirraa bareeda dhugaa. Amma bakka jennee deemuu hin dandeenyami? Tole dursaa koo akkamiree waa'eem taa'aa shubaa kun akkami laata? Ganama daampeelii, sa'a booda daampeelii, galgala immoo jiimii deemu. Yeroo hundumaa fiigu gaafa hojjetan immoo namatti hin fidinis. Waaqa beekas. Akka gabaabinaa isaanii miti. Gaafa daampeelii kaasan immoo tole nutti hin fidin. Odeessisii battee laata akkasii? Kiiloo 50 kan ta'u kaasu. Jiimii gaafa hojjetan immoo hin fiigu. Abjuu isheetiin yoo ta'e malee haati suphaa anaa immoo an dhaabadhee immoo anaan na reebuu hin dandeessu. Hin dandeessu kanatti himi. Harka bitaadhaan hin maree lafa ishee buusaas. Qaama ishee kana fuudhee tan dhagaa kana irratti ilaa ishee baqsa asii gadi. Waaqa beekas. Attamitti? Furdina kanaan immoo hin dandeessan dhiisaa garuu si. Maadha koo. Ahaa. Anaan na kuffisuuf dhaan isheen barachaa jirtu kuni. Kookii isaanii immoo hardiidha. Baay'ee hardiidha. Amma immoo faayitii barsiiseera. Maal akka ta'uuf? Of eeggadhaasin. Anaaf moo maal gochuun? Maal na gooti? Maal na gooti jedhee tan of eeggadhamee? Daampeelii hojjetu isaan. Jiimii deemu. Akaandii hojjetu. Faayitii hojjetu. Kanaaf of eeggadhaa. Ani moo? Of eeggadhaa. Dhaqxeetu of areebdu. Anaan moo? Anaan moo? Moo? Yaaddi abjuu isheetiin abjuu isheetiin na kuffisuu dandeenya. Itti bisiin jettee si ergitee natti himee. Hin dhufte. Maadha koo. Urji. Mee akkam amma silaa as geettee qampasii galtee namni as ga'u kan kee akkuma salphaatti waan as geetteetti fakkaata. Ani nu gatii guddaa kafalu kan kee nama ragaa bu'u keessa tokko waan. Ta'us addaas kun kee waan guddaadha. Boruu kee bareechifachuuf garuu jireenyi kaampaasii akka jireenya isa kaanii salphaa ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo si barbaachisa. Of eeggannoodhaan tarkaanfadhu. Dhugaa galatoomii abdii. Nama biraa dhiisite anumti mataa koollee as nagaa jireeyyaan. Haalan keessa turee dhufee haalan dabarsi hundumti isaayyuu
waan as nageessisu natti fakkaanne ture. Garuu ati yaaddee qotuu hin taane waaqayyo kan yaaddeetu ta'a. Inni dhugaadha. Inni dhugaadha garuu abbaanis waan jiru yoo tattaafatee bareedaadha. Garuu akkam maaltu rakkoo maaltu jira? Barumsi akkami? Rakkoon tokko hin jiru. Barumsis baay'ee gaariidha. Baay'ee garuu barsiisonni keenya tokko tokko baay'ee dhedheekkamuu faarri isaanii hin argamu. Jechuun namni nama biraatiif natti hin fakkaatu akkuma barataan isaan kabaju waan maal yoo ta'e malee waan biraatiif natti hin fakkaatu. Anyway ati kanatti dhiisitii barumsa kan keetti cimi. Maal jibbamaa kabajamuu ree? Namoonni tokko tokko yoo namni isa kabaja caalaa yoo namni isa sodaate waan kabajameetti fakkaata waan ta'eef. Kunumaa miti. Barumsa kan kee hordofuu si fayyasiif. Kanaaf bakka hin kennin. Kan barnootaan illee rakkoon qabu. Dursa, maal hojjeta iddoo kana qofaa kee? Haadha dida wajjin haasa'an jira. Maal haasofta? Yeroon tireeningiidhaa dhufuu mana taayitii na eegisiin hin jenneen. Sitti himne maal qofaa kee iddoo kana maal hojjetta? Tireeningii dhaqee giseen dhufuu mana taayii na eegisiin hin jenneen. Maal haasaan? Lakki qarshiitiin jiru jedheeni. Qarshii maaliif hin jiru kotta? Maal qarshiin hin jiru? Qarshii maaliif hin jiru? Kana qabanii kakkaa galanii fi Dhiitiksi ispoortiitu naan eeyyamu malee sitti argisiisan. Sadiin abbaratta sheemiidhaan irratti hin barinaa. Sheemii maalidha kun? Mana taa'e isin hin jenne? Sallee dhuguma jette sheemiidha. Diina irratti agarsiisa malee sitti agarsiisu. Amma beenu gali. Aqiitii ani kan hin barbaadu kuduraa, muduraa, maangoo, paappaayyaa, abukaadoo isa dhuganiitu ispoortii hojjetu. Isa booddee diinatti agarsiisu. Nun akka warra kaanii foon kee lafee kee dhiifnee irra. Maayinatti qotta magal. Harka diinaatti si agalchuu waaqayyo. Ispoortiin ofirraa deebisna diinas. No. Risiyoo rakkoon jiraate wanni si gargaarsuu jiraate addaraa kennu dhusse. Dhugaa rakkoo waan tokko iyyuu jiru. Yoo jiraate asitti ni moo? Garuu abdii. Mana adabaatti hin deebitamoo xumurteetta? Mana adabaatii ba'eera garuu mana adabaa caalaa maaltu akkana gaddisiisee beektaa? Yeroo mana adabaatii ba'u manaa si dha'uu kiyya. Isatu baay'ee na gaddisiisee urjii. Akkasitti otoo mana adabaatii hin baane mana abaatii badda'ee takkayyuu yaadamee beeku. Sanis ta'e kana garuu adda deebiisee arguun kiyya. Baay'ee waan adda natti ta'e dhugaan siin jedhe. Anillee akkasuma baay'ee natti tola turetu achi jiraadheera ta'e garuu waaqayyo kanuma godhetu ta'a. Lammaffaa immoo haala sana keessaa baanii iddoo sanatti akka sanatti walitti dhufuun keenya ammas immoo deebinee asitti wal arguun keenya carraa duwwaadha jedhee yaaduu hin danda'u. Ati na jalaa ba'uuf dhiisitus na jalaan baatu jechuudha. Miti? Amma keenya hin deemaan yeroon baay'ee waan deemee fi ijoolleenis dormitti na eegu. Okay, anillee. Haga kana ture hin beeku. Okay. Akkinaa gootu. Yeroodhaaf isii kana qabadhuutii miibii akkas jirus ta'u bilbileessii argaa. Haaloo abdii maal naa godha gaafa? No, bilbileessii argaa waan guddaa miti bara kun. Yoo ture wayyuu? Dhageeffadhu kaa kun waan salphaa. As jiraachuu kan kee osoo baree immoo qabadha. Kana caalaa waan gaarii fida jedhee yaada. Ini weta solar argine waan ta'eef. Kun qabatti. Galatoomii baay'ee. No, kun waan salphaadha biroo miti. Kanaaf si jidduutti kun waan guddaa miti. Okay? Bilbil biraan qaba waan ta'eef hin cinqamne. Tole galatoomii.
Singaddisiisuu jedhee man sirkaa fuudhee malee nan barbaachisu ture. Ofii keef qabdamni garuu. Qaba kun. Hin qaba isa lammaffaa. Haa ta'u amma keenan deemaa gara duuramiitti deebi'a. Agasitti deebi'a. Namni naa balbala kee. Asan geessiin bilbila ture. Nagaa. Nagaan bula. Beri bashani fade. Sombina keessa abu. Mamar faaraa mante. Kilomeetiri mashanan fiige.